Jirra jirtuu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo marti keessanuu gaaffii takka keessaan nagaggafatamaa jira. Gaaffiin sunis viidiyoo namaa irratti viidiyoo yuutuubii keessaa jechuudha. Viidiyoo namaa irratti akka nuti koomentii hin goone nu rakkisa jedhu. Kanaafuu seetingii sirreeffachuu qabnu viidiyoo gabaabduu kanaan isinitti agarsiisaa. Seetingii irra erga seennee booda Profaayilii keenya irra tuqnee hundi keessanuu beekuu qabdu kana yoo oonii ta'e ofii gochuu qabdu. Sanaan booda seetingii irra seenna. Seetingii irra erga seennee booda jeneraal ka jedhu kun jira. Jeneraalii jala seenna. Erga jeneraalii keessa seennee booda restricted mode ka jedhu kun dhuma irraa lammaffaarra jira. Restricted mode ofii tahuu qaba. Akka nuti koomentii namarratti viidiyoo namarratti hin goone nu dhorka. Yeroo mara ofii tahuu qaba seetingiin kun jechuudha. Ofii godhattu kana ka jalqabaati kuni. Inni lammaffaan Google Chromeen yeroo baay'ee akka nuti YouTube irratti koomentii hin goone nu dhorka. Sababni isaa maali? Chromee keessa seentanii wanni isin sirreeffachuu qabdan inni lammata tuqaa sadan gubbaa tuqxu. Tuqaa sadan gubbaa erga tuqxanii booda seetingii keessa seentu. Seetingii tuqattanii site setting ka jedhu barbaaddattu jechuudha. Site settings. Site settingii keessa site settingii irra seenna. Sanaan booda ads waan jedhu barbaaddanna. Ads qubee sadii qofa adii kanarra seennee jechuudha. Adii kana irra waan nuti sirreessuu qabnu ka jalqabaa of gootanii yoo isin didee oonii gootu kana yookaan ofii gootu rakkinatti akka hin qabu. Garuu yeroo mara oonii irra haa ta'u isiniin jedha. Sanaan booda koomentii gochuu dandeessu. Sirreeffadhaa hundi keessanuu haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.